يا خليفه مو بيه مرتقونا خليفه مرتقوتو اورجينال بقاساتي مرتي مالي murtiin kee rabbiin bira qadiifo dhiifama obbolaa kee ijoollee an argee parsantii 90 bira dhaabataa ture nan beeka kiyyaaf kan kee rabbiin bira murteem viidiyoo si ergee siin taane bakka haati koo tarrafamaartu galtee sitti mufadhee jennaan mana obboleessa kiyyaan seene naan jette maal keetii jinnatti dhuftareeti annama sodaadhu nan kabaja malee maal keetii jettee mana koo galta lamu qiyaamaa fuuldura rabbiitti murteen kooti murtiin koo marziin si keessaa baate ana garaa buute marzii ati of keessa yeroo sana dubbatte deebiinatti naa deebifte ana garaa buute dhiifama siin godhu dhageessee rabbiin biratti ol gaafanna yoon si zollomaa jiraadhe rabbi naa gaafatu yoon zollomte rabbi si haa gaafatu kanaan deemi nagaatti maallaan jette bo mana obboleessa kiyyaan seeni anoo obboleessa kee islaamaatii miti an maalan si balleesse maalan saba kanatti balleesse maalan godhe an rakkataa kee duddatti baadhee manaa gimii geesse malee ka haadha kiyyaan rabsu obboleessa kee ta'e an alagaa ta'e miti wanni narratti deemte biyya duniyaa irratti sirratti adeemtu inshaallah ameerikaa jiraachuun balaa jalaa naman baaftu kana siin jedhaa wanni narratti deemte sirratti adeemtu haqni koo biyya duniyaa irratti sirratti eeggadhaan si kabajuu malee takka si xiqqeessee hin beeku mana kanatti doktora kiyya jedhee lafaa ol keensi si madhaan bakka si eegetti sin arganne jedhee keessaanis si gaafannaan maal jettee ol deebite gastii irratti keessaan illee naan dawwalle mesenjeraa naasofnaan siin jedhe bakka na quuqe an akka obboleessaatti gatiin si laalufanii mesenjeraa naasofna siin jedhe ol deebiteeti manichumatti gastii irratti ani gastiin seenee gastii obboleessa kiyyaa seenuu namni na dhowwu hin jiru maal oromummaan maali am naa deebisi meeme saka rabbii dubbanname obboleessa oromoo amaaraa tigiree namni jannata keessaa lafa qabu hin jiru dhugaan sitti hima dhaggeeffadhu baleeti jannata keessaa sabni lafa qabu hin jiru hojii keetiin duutee tokko tokkoon ni kiristaanaatis ni islaamaatis waan biyya lafaatti hojjetee hin bor gaafatama sabni saba caalus hin jiru namni nama caalus hin jiru sin tilmaame waanan sirraan eegin sirraa eege haqa haati koo qabrii keessatti tarraffamte fuuldura rabbii tol gaafannaa aniifati kanuma wal biraa galle maasalaama an guyyaan eeggadhaan sanuun muu kabajaanan keessaan siinaa se'e kabajaanan kaliifoo keessaa naasofna siin jedhe noo jetti ol deebiteeti natti intinaa jette natti roorifte galatoomi waan jettu yoo qabaatte ati simmoo waan himattu himatte qabaatte kottu himadhu yoo immoo ofirraa mormuusa biyya duniyaa ta'e akkasumaan mana yoo banatte tilmoo Assalamu alaikum. oromoo sojjin dhaabata waalaikum assalaam Mube ani namni akka rabbitti na ol kan nun barbaadu tokkoffaa irratti namni hin dogongorre hin jiru. Ani kanii sittaare waa'ee dhimma maallaqa namni wal qabaa kanaa fi maal kanaa miti yoo taane wanni sittaare ifa beesitti himee ture. Ijoollee shamara tan viidiyoo dhalaa ol baasnaaf suuraa dhalaa ol baasne jechaa jirtu san waliin seeraa yoo waan biraatti hin dadhabne seeraan jala deemnee ijoollee shamarraa tana wajjin dhaabbanne jechaa turre. Ijoollee shamaraa tana viidiyoo isaaniitiin ol baasaa maaltu si jechisiisee kanaaf hayyee kaliifoo waa tokko sitti bagaanii Doofita dhiifama akka gochuun barbaadu ani laali nama waa balleesse dhiifama si gaafachuu dhufe malee akkati deebiteen waan balleesses niin beeka. Wallahi haadhateeti arranfamtus waa rabbiin kiyya nan dhageessifne mana san dhaqu bakka anyways si dabree jira dhiifama naa godhi. Kaliifoo duucha an sin jaalladha obboleessa kooti duuchaadhaan akkati bor balleessitu barbaadu akkati bor nama biraatti dhadhe waan feete naa dabadhu siif adabamaa waan feete naa dabadhu bakka asii kaliifoo akkitee gaafadhu gaa dura akkitee maa inni beektaa ati kaliifoon obboleessa kooti bilbiltee wallaahi gurra viidiyoo banii gurra kee qabadhu dhaabadhu agan ol jedhi siin jedhutti nama naan jettee narraa hin dhabne ta'uutu beektuu nan sobee kaliifo wallahi hin sobne bro maaligaa anoo al tokko dogoggoree kaliifo kaleessas obboleessa keen ol qabaa ture obboleettii keen duddatti baataa ture kaliifo si galee siif jechaa miti rabbiif jecha ati immoo maal na gochuu qabda hin dogoggoree tokkoon kana mubaarak itti yaaddee goote moo mana koo dhufte itti yaaddee goote moo
ana na beektaa dubartii irratti hin callisu dubartii tutte sitti aaree hin jira maal abbaa keessi godha dubbadhu jettee afaan koo irraa tuun nageen miira keessa galtee moo jettee silaanaa sirreessuutu qabdu duula irratti bantee. Amoonni kun hundi na dhagameetiin dhiifama si gaafachuu dhufe. Odoon Mubaarik gaafatiin akkana ta'uu kiyya kun dhiifama guddaa qaba. dhiifama si gaafachuu dhufe. Dhiifama si godhe. Obboleessoo galatoomi. Ani kanuma ani haqa namaatiin bulee ooluun fadhu dheenya kana hundaa'u garaa kiyya na nyaachaa jirti wallahi dubbiin tuni arraba gaan dhufee dhiifama si gaafadhe gammadee. Afoo na lallaayi. Ani akka na jaalattu akka na kabajuu sun hin beekaa. Namni guyyaa keessa namni dogongorree jiru. Guyyaa keessa dogongorreetiin jira. Arrabbitti illee ol kannitee akkaan akkaaniif guyyaa. Haqa kiyya naa barraan obboleessoo. Haqa kiyya naa bariin malee haqa kiyya naa barraan afoo na lillaa. Haqa kee dheenya kanaa garaa kiyya buusu. Galatoomi ulfaadha. Ajandaa biraa. Kanaaf dabbaal kiyya ulfaadhu. Dabbaal kiyya ana koominiitiin tokko kalifoon nama guddaa silumayyuu kanaaf hanciniinee qabe anis deebii isaas gatiin beekuufani. Kanaaf hanciniinee qabe nama keessa malee nama kuma tokko na arrabsaa ture. Keessaan na gatiin nama yaadaati maanguddoodha nama haqaati gatiin jedhu ban isa qabadhee bara malee jibbee sireeffadhee miti. Tun jibbee nuuna jibba daraa. Keessummaa jabaa tokko jira kaas yaa rabbii koo kan nan beekne kanan maqaa isaa barbaadee dhaqee fooloo godhe dhufe Allahu akbar akkamitti fooloo naa deebiftee boo kottumee dirree. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirree abbaa haqaa. Kam nagaa bultani. Nagaa jirta viidiyoo keenya qaqqabe. Wallaahi viidiyoo keenya qaqqabe. Galatoo bulfaadhu rabbiin ammas haqaa wajjin si haa dhaabu. Oromoo jabeeffadhaa nama kana. Isni na beekuu danda'an isan beeku hadhan viidiyoo irratti sagalee isaa dhaga'ee viidiyoo sarchi godhee dhaqee fooloo isa godhedhee wallaahi laazim nama kana. Gisee takka beekta dubbachuun bareeda ammaan hirribaa keellee dhiifama. Ati waan guddaa nu goote Oromoon teenne tana rakkoon isii waan namaa nu hubattu. Namni aaree waa dubbachuu danda'a. Miira namaa kana bakka hubachuuf hin dandeettu. Ammumaan tana korree ammumaan tana dhalchiifnetti beekta. Ati kanatti ilaallatu hin qabdu. Kanaafuu dhugaan kee baga sii bee. Akkasumas hin jechuu barbaada. Wallaahi dhugaan kee baga sii baate. Galatoo ulfaadhu. Hangaroo jalatti argeen beeku nama kana nama tusin namati na beekan jenni yeroo inni duuba keetii dhugaa keessi falmu wallaahi kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru ijoollee. Kiyya kan kiyya falmaa waa qabamaa kan jira isa ta'e akkasii gaa dabbaal kiyya ispoonsarrii akkasitti ta'e quba qabaadhu siin jechuu kooti dhattee morraa dubbadhu siin jechuu kooti miti Oromoo guutuu miti kan ispoonsara ta'e nama 2-3 koominitii keessa dalagantiyyuu inni kun bineensa jedhaniiti bineensatti rakkaanii keessaa na hambisani ispoonsara godhachuutti immoo maallaqa hin qabu rabbii kiyya immoo kan maallaqa qabu kan maallaqa namaa kennu kan aangoon biyya lafarraa guutuun aangoon samii guutuun isa harka taate nan saalfachiisu biyya kana keessatti ana asitti hambise. Bara Mubaarak jecha kan kee tokko yaadadhe ijoollee biyya Arabaa jettu takka beekta. Amma warri qocaa asitti muran jennaan rabbi keessa jiraahi jedhani. Ilmi namaa hanga fedhe humna qabaatullee uumaaf fiduuf garuu nu immoo akka biyya Arabaatti seenaa galmeessinaa jenna gaa OMN nutu dhaabee beekta qoma dhahannee dubbanna. Ispoonsara nama takka dhiisiiti erga dubbiin jabaatte kanumaan jechuu fedha. Laakiin gama diqqoo waan kanarraa dhattee ispoonsara taanaaf Mubaarakii ispoonsara binnaaf jettanii jennaan anaa waliin diinummaa walitti farrajaniittu an waanan jedhe an Oromoo koo dhiisiitii abbaan barbaade Oromoo ispoonsaran barbaada ana qofatu afeetuun jedhee wallaahi hadha Oromoon bakka jirtu waan qabdu gannaxxeeti hadha na baafti no hin barbaadu ispoonsara rabbiin barbaadaan kan namaan barbaadu. Wanaasa'uun koo naa godhaa jechuu miti. Naa godhaa barbaannaanis immoo obbolaa kootta ni maddean diinatti ni manni obbolaa koo ispoonsara naa bitaa jechuun wallaallean hin fedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Ho jaalibsaan edaa siidaa. Namni wallaaltaniidha.
Very good. Bakkeensi galchee